Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduu keenya kan biyya keessaa fi biyya alaa bal'inaa fi gaggabaaboos qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraattiin waliin akka turtan isin affeerra gara oduu keenyaatti dabarra. Aanaa Sabbaa Boruutti lubbuun namoota 8 albuuda baasaa turan darbuun himame. Godina Gujii Aanaa Sabbaa Boruutti gandaa Qaanxichaa jedhamutti namoota albuuda baasaa turan irratti lafti sigigaachuun lubbuun namoota 8 darbuun himameera. Taateen kun kaleessa naannawa sa'aatii 9tti kan mudate ta'uu namoota gurmaa'uun mala aadaatiin albuuda baasaa turan irratti ta'eetiin jira. Hanga ammaatti reeffi namoota balichaan lubbuun isaanii darbee baafamuu itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii godina Gujii obbo Ashannaa fi Danqoo himaniiru. Konferansiin nageenyaa fi tasgabbii dargaggoota biyyaalessaa geggeeffame. Konferansiin nageenyaa fi tasgabbii dargaggoota biyyaalessaa magaalaa Finfinneetti geggeeffameera. Konferansicha irratti ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa fandii misooma qorannoo uummata mootummaa gamtoomanii waliin mata duree dargaggeessi abbaa nageenyaa jedhamuun qophaa'e ta'uun ibsameera. Konferansicha irratti ministeerri dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Ergoggee Tasfaayee, ministeera nageenyaa obbo Muhammad Indiris, bakka bu'aa fandii misooma qorannoo uummata mootummoota gamtoomanii Koofii Kaayoomee fi qooda fudhattoonni biroonis kallattiidhaan hirmaataniiru. Waajjirichaan dargaggoota waliin ijaarsa biyyaa fi yaadota nageenyaa daran cimsuun dargaggeessa irratti dandasisan irratti mari'achuudhaaf ta'uu ragaan ministeericharraa argame ni mul'isa. Xaa'oon uumamaa tooniin miiliyoona 11 ol faayidaaf tolfamuun himame. Xaa'oon uumamaa tooniin miiliyoona 11 ol faayidaaf oolfamuuf ministeerri qonnaa beeksiseera. Hojii raawwachiisaan dursaa misooma qabeenya biyyee ministeerichaa Liiree Abiyyoo baatiiwwan ja'an darbanitti lafa hektaara miiliyoona 1.7 ol xaa'oo uumamaan misoomsuun kan danda'ame ta'uu himaniiru. Bara baajatichaatti lafa hektaara miiliyoona 5.5 xaa'oo uumamaan misoomsuuf karoorfachuu eeranii karoorsa kana milkeessuuf naannawa jedinsa qabanitti bal'inaan hojjetamaa akka jiranis dabalaniiru. Oromiyaatti gamaagammi raawwii hojii paartii fi mootummaa gaggeeffamaa jira. Gamaagammi raawwii hojii paartii fi mootummaa naannoo Oromiyaa kurmaana lammaffaa bara 2017 magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa jira. Waltajjicha irratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee qondaaltonni mootummaa naannichaa argamaniiru. Obbo Shimallis haasawaa taasisaniin galmoonni imala keenya kutannoo hooggansaa fi hirmaannaa hawaasaa cimaa ta'een dhugoomuu qaba jechuunis dubbateera. Baatiiwwan jahan darbanitti birriin tiriliyoona 5.4 ol dijitaalaan daddabarfamuun himame. Baatiiwwan jahan darban birriin tiriliyoona 5.4 ol filannoowwan dijitaalaan daddabarfamuu baankiin daldala Itoophiyaa ibse. Walakkaa waggaa bara 2017tti tiraanzaakshiniin karaa filannoowwan dijitaalaa raawwatame birrii tiriliyoona 5.4 ta'uu baankichi gama geggeesse irratti ibseera. Imala dijitaalaa Itoophiyaa dhugoomsuudhaaf tattaaffiin akka biyyaatti taasifamaa jiru kaasanii baankii daldala Itoophiyaa adda durummaadhaan hojjechaa jiraachuu pirezidaantiin baankichaa obbo Abbee Saanoon eeraniiru. Jilli miseensota biyyoota yaa'ii gamtaa Afrikaa irratti hirmaatanii qophii jiru daawwate. Jilli miseensota yaa'ii biyyoota gamtaa Afrikaa 38ffaa irratti hirmaatanii haala qophii magaalaa Finfinnee keessa jiru daawwateera. Miseensonni kunneen masaraa mootummaa daandii qilleensa Itoophiyaa giddugala konvenshinii Afrikaa fi waajjira muummee gamtichaas daawwateera. Itoophiyaan yaa'icha bifa addaan qopheessuuf qophii ol'aanaa taasisuu ministeera dhimma alaatti Daayirektarri Jeneraalaa dhimmoota pirootokoolii Aziizaa Galataan himaniiru. Miseensonni kunneen Itoophiyaan miseensummaa yaa'ichaa milkaa'inaan simachuudhaaf qophii gahaa taasisaa jiraachuu hubachiisaniiru. Dr. Abiyyi hayyoonni Tigraay garaagartee isaanii mariin akka furan gaafatan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad hayyoonni Tigraay garaagartee isaanii mariin furuuf tokkummaa fi nageenya uummata naannichaa mirkaneessuu akka qaban gaafatan. Dr. Abiyyi haala waqtaawaa yeroo uummata naannichaa bu'uura taasisuun uummataa fi hayyoota naannichaatiif ergaa dabarsaniiru. Uummanni Tigraay uummata biyya isaa nageenyaa fi hojii kan jaalatu icciitiin beekamuudha jechuun uummannichi durirraa eegalee uummata maalummaa mootummaa dabareechee beekuu fi uummattoota biroo waliin biyya ijaaruu keessatti qooda ol'aanaa kan baatedha jedhan. Wayita biyyi balaarra kuufteerlee wareegama ol'aanaa kaffaluudhaan biyya isaanii cichoominaan eeganiiru. Uummatichi yeroo nageenya muraasa argatetti gama daldala qonnaa ogummaa ijaarsaa aartii fi damee teeknooloojiitiin hojii ajaa'ibsiisaa hojjetee addunyaadhaaf gumaacheera jedhan. Haa ta'u malee waggoottan darbaniif sababoota garaa garaatiin mootummaa giddugaleessaa waliin wal dhabdee uumameen dachee Tigraay dirree waraanaa uummanni naannichaa ammoo gatii kaffaluu ibsaniiru. Mootummaan federaalaas dhimmoota hunda irratti humnoota kamuu waliin akkaataa haaraa mootummaa mari'achuudhaan garaagartee yaadaa jiru karaa nagahaan furuudhaaf qophaa'uu akka ta'e himaniiru.
Hayyoonni naannichaa kana hubachuudhaan sodaa uummataa hambisuuf imaammatam haadholii gorsuu fi dargaggoota godaansarraa baraaruuf akka hojjetanis gaafataniiru. Hunda caalaa uummanni naannichaa gara misoomaatti akka deebi'u garaagarteen jiru mariidhaan akka furamus yaadachiisaniiru. Raashaan Itoophiyaa fi biyyoota biroo 4 waliin daldala maallaqaa eeyyamte. Raashaan biyyoota Afrikaa 3 dabalatee Arjentiinaa, Kaamboodiyaa, Naayijeeriyaa, Tuniziyaa fi Itoophiyaadhaaf daldala maallaqaa eeyyamuun gabaafameera. Murteen kun jijjiirama maallaqaa fi daldala isaanii si'eessuudhaaf rakkoo qoqqobbii biyyoota lixaarraa dhufu furuudhaaf kan yaadame ta'us dubbataniiru. Murtee kana hordofuun lakkoofsi biyyoota Raashaa waliin daldala maallaqaa raawwatanii gara 40tti ol guddateera. Kana malees tarkaanfiin kun jijjiirama maallaqaa kallattii akka guddatuuf kaffaltii maallaqa biyyaalessaa kan si'eessu ta'us kaasaniiru. Qajeelfamni gibira baaxii fi mandhaabaa akka dhaabbatu himanni paartichi bane mana murtiitti fudhatama argate. Qajeelfamni gibira baaxii fi mandhaabaa qabeenya akka dhaabbatu himanni paartiin Innaat biiroo faayinaansii magaalaa Finfinnee irratti bane mana murtiitti fudhatama argachuu paartichi ibsa godheera. Paartichi ibsa baaseen qajeelfamni gibira qabeenya biiroo faayinaansii Finfinnee bitootessa bara 2015 dabarse adeemsa seeraa osoo hin hordofin taayitaa bulchiinsa magaalichaatiin alatti baafame jechuun qajeelfamni kun hojii akka taasifamu himataa tureera. Manni murtii oolmaa dhaddachaa amajjii 9 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa ooleen qajeelfamni kun hojii irra akka hin oolfamne murteessuu paartichi eeree jira. Haa ta'u malee himannichi paartichi banee hin qabu. Himatichi mirgaa fi dantaa paartichaatiin kan wal qabatu miti jechuun gara mormiitti osoo hin galamin kufaa akka taasifamu bulchiinsi magaalaa mana murtii gaafatee ture. Paartichi dhimma kanaan wal qabatee hanga guyyaa 15tti ibsa miidiyaaf akka hin laanne iyyachuu hordofe paartichi ibsa osoo hin kennin turuu himeera. Guyyaan dhoorkaa kaa'amee darbuu hordofe paartichi guyyaa har'aa ibsa laateera. Hojiirra oolmaa murtee kanaan wal qabatee mana murtiitti dhimmichi ilaallatutti ol iyyannoo qophaa'uu paartichi ifoomseera. Bu'aawwan seeraan alaa hawaasa irratti fe'aman gara mana murtiitti dhiheessuu akka itti fufuuf paartiin Innaat beeksiseera. Lallaba amantaa iddoo hin malletti gaggeeffamu to'atuuf qajeelfamni qophaa'aa jiraachuun ibsame. Itoophiyaa keessatti lallaba amantii iddoo hin malletti gaggeeffamu sirreessuu fi rakkoo kana haala itti fufiinsa qabu furuuf qajeelfamni qophaa'aa jiraachuu biiroon bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee beeksise. Adeemsa qajeelfama kana baasuu keessatti dhaabbileen amantaa, dhaabbileen adda addaa fi qooda fudhattoota waajjira dabalatee akka irratti hirmaatan biirichi beeksiseera. Biiroon nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee waltajjii marii torban darbe kutaalee hawaasaa garaagaraa waliin geggeesse irratti gorsaan biirichaa obbo Gabree Daanyaw magaalattitti lallaba amantaa bakka hin malletti raawwatamu hir'isuun akka danda'ameem dubbateera. Lallaba naannawa Meeksikoo fi Maggananyaa irratti raawwatamu ilaalchisee hubannoo uumuu itti fufsiinsan furmaata laachuu fi kanneen sirreeffamuu qaban sirreessuudhaan bal'inaan rakkoo kana hir'isuun akka danda'ames dubbataniiru. Akkasumas lallabni amantaa bakka mana amantaatti karaa bilisummaa amantaa hin dhiibnee fi seera qabeessa ta'een gaggeeffamuu akka danda'u dhaabbileen amantaa waliin qindoominaan hojjetamaa akka jiru hubachiisaniiru. Dabalataan akka biyyaatti lallaba amantii bakka hin malletti gaggeeffamu sirreessuu fi rakkoo kana haala itti fufiinsa qabuun furuuf qajeelfamni qophaa'aa jiraachuus kaasaniiru. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay mana maree gorsaa hundeesseen diyaaspooraa fi qaamolee nageenyaa hin hirmaachifne jedhamuun himatame. Manni maree gorsaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay guyyaa kaleessaa hundeesse diyaaspooraa fi gareetii nageenyaa of keessatti hin hammanne jedhameera. Manni maree kun bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayin hundeeffamu hordofee obbo Mogos Taaffasaa walitti qabaa mana marichaa pirezidaantii paartii birmadummaa Tigraay Dajan Mazgaboo itti aanaa ta'uun filatamaniiru. Manni maree bulchiinsi yeroo hundeesse kun waldaalee siivilii, paartilee siyaasaa, diyaaspooraa fi miseensota tika nageenyaa kan of keessatti akka hammatu ibsamee ture. Haa ta'u malee miseensonni paartii humna tika nageenyaa Saalsaay Wayyaanee fi miseensonni diyaaspooraa mana marichaa keessatti hin hammatamne jechuun televezyiiniin Tigraay gabaaseera. Ameerikaan dhaabbata gargaarsaa USAID cufuuf jedhame. Dhaabbanni gargaarsaa USAID akka cufamu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin waliigaltee irra gahamuu Elon Musk beeksisan. Dureessi Ameerikaa fi bulchiinsa Tiraamp jalatti bu'aa qabeessummaa dhaabbilee federaalaa kan to'atu Elon Musk ejensiin gargaarsa guddichi biyyattii USAID'n akka cufamu pirezidaantiin Doonaald Tiraamp waliin waliigaltee irra gahamuu ibsaniiru. Dhaabbanni Ameerikaa baroota dheeraaf biyyoota guddachaa jiraniif deeggarsa namoomaa dhiheessuu fi
hojii misoomaa deeggaruun beekamu cufamuuf akka deemu simaniiru. Dilbata darbe bulchiinsi Tiraamp aangawoota nageenya USAID lama aangoo irraa kaasuu Reuters maddeen sadii wabeeffachuudhaan gabaasuun ni yaadatama. Dhaabbatichi bara faranjoota 2023 keessa doolaara biiliyoona 72 baasii gochuun biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti fayyaa dubartootaa, bishaan dhugaatii qulqulluu, namoota waraanaan miidhamanii fi kanneen HIV/AIDS qaban irratti hojiilee jajjaboo raawwachuun kanaan duras gabaafamee ture. Hoogganaan waraanaa addaa Raashaa dhoohinsa Mooskootiin ajjeefamuun himame. Hoogganaan garee waraanaa baha Yukureen keessatti Raashaa deeggaruun dhoohinsa wiixata ganama Mooskootti mudateen madaa'uun hospitaala keessatti du'uu miidiyaaleen Raashaa beeksisaniiru. Hoogganaan kutaa waraanaa Arbaat Armeen Sarjii Hayaan jedhamu dhoohinsa seensa galmaa gamoo mana jireenyaa kaaba dhihoo Mooskoo Kireemliinii irraa kiiloomeetira 12 fagaatee argamu keessatti mudateen lubbuun isaa akka bahe himameera. Dhoohinsichaan booda helikoophteraan gara hospitaalaatti geeffamuu yaala cimaa ICU keessa galfame yommuu ta'u, dhuma irratti garuu miidhaan irra gaheen du'uun maddoonni garaagaraa kaasaniiru. Namoonni biroos eegdota Armeen Saarjiyaan keessaa tokko dabalatee jaarmiyaan miidhamuu isaanii kan himame yommuu ta'u, maddeen tokko ammoo namni biraas kan biraa akka du'e himaniiru. Ji'a muddee keessa tajaajilli nageenyaa Yukureen hoogganaan yakkaa Mr. Saarjiyaan hidhamtoota Yukureen keessatti yakka lolaatiin bobbaasuuf shakkamuun ta'uun caamsaa bara 2014 irraa eegalee ajjeechaa giddugala magaalaa Kiiv keessatti raawwatame irratti hirmaachuu isaatiin tarree namoota barbaadamanii keessatti galfamee ture. Yukureen ajjeechaa qondaala kanaa irratti raawwatame kan of eeggannoodhaan qoratamuun ajajni kennameedha jedhan. Qorattoonni yeroo ammaa kanatti kanneen yakka waraanaan ajajaman baasuun hojjetaa akka jiran taas qondaalota biraa wabeeffachuudhaan gabaaseera. Suuraaleen miidiyaa hawaasaa irratti qoodaman caccabaa fi pilaastara seensa galmaa baay'ee miidhame kan foddaa fi balballi isaas haleellame argisiisaniiru. Haati ijoollee sadii fi dubartiin ganna 36 kan taate Olgaa Volonvaak gamoo dhoohinsi itti raawwatame kanatti aantee kan jiraattu baay'ee sodaachuu fi dhoohinsi akkamiin akka mudates Associated Pressitti himaniiru. Kanumaan wal qabatee Mr. Saarjiyaan magaalaa naannoo Yukureen Dooneski kan bara 2014 irraa eegale Raashaan qabattee kana keessatti dhalatanidha. Kantiibaan magaalattii Ivaad kama isaaniitiin barreeffamni telegiraamii irratti du'a qondaala kanaa ittiin mirkaneessaniin akka jedhanitti Mr. Saarjiyaan bu'aa isaa inni guddaan kutaa humna addaa ta'e hundeessuu fi hoogganuu isaati jedhaniiru. Finciltoonni Koongoo dhukaasa dhaabuu labsan. Gamtaan garee finciltoota baha Rippaabilik Dimokiraatik Koongoo kibxata irraa eegalee gargaarsa namoomaaf jecha dhukaasa dhaabuu gamtokkee labsuu beeksisaniiru. Finciltoonni M23 Ruwaandaan deeggaraman kun ibsa kennaniin dhukaasa dhaabuun sababni erga naannoo kutaalee baha biyyattii qabatanii booda sababoota namoomaan kan ta'een wal qabate jedhan. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii akka beeksisetti lola dhiheenya kana magaalaa guddittii biyyattii baha Rippaabilik Dimokiraatik Koongoo Goomaa fi naannoo isheetti finciltootaan erga qabamee booda yoo xiqqaate namoonni 900 kan ajjeefaman ta'uu 2880 ammoo madaa cimaa fi salphaaf kan saaxilaman ta'uu erga gabaasee boodaadha. Biyyoonni G7 fi gamtaan Awurooppaa haleellaan kun mirga abbaa biyyummaa Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo ifatti kan sarbuudha jechuunis balaaleffataniiru. Gamtaan gareewwan finciltootaa gamtaa laga Koongoo jedhamuun beekamu waraanni Koongoo xiyyaara fayyadamuun naannolee qabate keessatti boombii darbachuun namoota hedduu akka ajjeefamaniif sababa ta'eera. Itti dabaluunis torbee darbe akkas jedhee kan ture ta'ullee daangaa dabalataa qabachuuf akka hin yaadne kaasuudhaan bakkuma qabate akka turu ibseera. Gamtichi ibsa baaseen uummata nagahaa fi ejjennoo keenyaa fi uummata nagahaa eeguuf ittisuuf kutannoo qabnuun irra deebinee ibsina jedhan. Lola naannoo waggoota 3 darban keessatti uumameen namoonni 100,000 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Jalqaba bara 2025 amma seenee kana irraa eegalee namoonni 400,000 ol ta'an dirqiin qe'ee isaaniirraa akka buqqa'an ta'uu dhaabbanni baqattootaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii beeksiseera. Balaa yaaddoo qaraxaa Awurooppaa walitti fide jedhan hooggantoonni gamtaa Awurooppaa. Hooggantoonni gamtaa Awurooppaa keessaa pirezidaantii Faransaay Imaanu'eel Maakiroon yoo fedhiin daldala gamtaa Awurooppaa miidhame of kabachuu fi kanaafis deebii kennuu qabnaa jedhaniiru. Akkasumas ibsi dhiyeenya kana US irraa kenname Awurooppaa akka cimtuu fi tokkummaa akka qabaattu dhiibaa jira jedhan. Ministeerri muummee Poolaand Doonaald Taask gamtaan Awurooppaa waraana qaraxa guutummaa guutuutti hin barbaachifnee fi gatii hin qabne kana hambisuudhaaf waan hunda gochuu qabna jedhan. Barbaachisummaa tokkummaa Awurooppaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisuufis cimsinee hojjanna jechuun dubbataniiru. Kun tarii qormaata gosa kanaa isa jalqabaa gamtaa fi tokkummaa gamtaa Awurooppaa haala baay'ee hin baratamne keessatti yeroo nuti michuu keenya dhihoo irraa taajjabbii akkasii wal duraa duubaan wal'aansoo qabnuudhaas jedhaniiru.
Tiraamp waliigaltee daangaa booda qaraxa Meeksikoo irratti kaa'amu baatiidhaaf tursiisuuf jedhan pirezidaantiin Meeksikoo. Pirezidaantiin Meeksikoo Kilaawaadiyaa Sheembuum ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin bilbilaan Tiraamp wajjin erga haasa'anii booda waliigaltee irra qaqqabuu himan. Kilaawaadiyaan akka jedhanitti haasawa gaarii Tiraamp waliin taasifne hordofee US meeshaalee Meeksikoo irra gara Ameerikaatti seenan irratti qaraxa dhibbantaa 25 kaa'uu ji'a tokkoof ni tursiifti jedhaniiru. Kunis kan ta'e erga hooggantoonni lamaan waliigaltee irra ga'anii booda ta'uu dubbachuun itti dabaluunis kunis Meeksikoon loltoota eegdota 10,000 ta'an kanneen atattamaan bobbaafamaniin daangaan akka cimsitu dubbatteerti. Isaanis daldala qoricha sammuu namaa hadochuu gara US'tti akka hin seenne ittisuuf hojiin isaaniif ni kennamam. Addatti xiyyeeffannoon isaanii feentaaniil qoricha jedhamu kan Tiraampitti yaaddoo guddaa ta'e kanas xiyyeeffannaa jedhan. Pirezidaantiin Meeksikoo kun itti dabaluudhaan akka himanitti US meeshaalee waraanaa humna guddaa qaban gara Meeksikootti akka hin daddabarfamneefis ittisuuf waadaa galuu dubbataniiru. Sababa imaammata lafaa irratti hordoftuuf Tiraamp Afrikaa Kibbaa irratti deeggarsa kutuuf jedhameera. Afrikaa Kibbaa qaamolee hawaasa murtaa'e irraa lafa dhaaltee rakkisaa jirti himannaa jedhuun pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp mallaqa biyyattiif kennamu hunda addaan kutuuf akka jedhan dubbataniiru. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siiriil Raamaafozaan seera lafti haalota murtaa'an keessatti otoo beenyaan hin kaffalamin akka dhaalamu eeyyamu ji'a darbe raggaasisuun ni yaadatama. Afrikaa Kibbaa keessatti dhimmi lafaa falmisiisaa yoo ta'u sirni apartaayidii erga goolabamee waggoota 30 boodallee lafti dhuunfaa harki caalaa warroota adii akka jiru dubbateera. Mootummaan Afrikaa Kibbaa imaammata lafaa akka fooyyessuu fi loogii sanyummaa fala akka barbaadu gaafatamaa ture. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siiriil Raamaafozaan toora X irratti akka Tiraampiif deebii kennanitti Afrikaan Kibbaa biyya dimokiraasiin ishee olaantummaa seera haqaa fi walqixxummaadhaan hundoofte jechuun dubbataniiru. Qaraxa Tiraamp kaa'ee cimaa dhufu hordofee gabaan addunyaa gadi bu'uun himame. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyoota akka Kaanaadaa, Meeksikoo fi Chaayinaa irra qaraxa kaa'an jechuu isaanii hordofee gabaan addunyaa irratti gaheen Eeshiyaa gadi bu'uun himame. Gabaawwan aksiyoonaa Awurooppaa gurguddoon hundi isaanii dhibbantaa tokko ol kan gaban yommuu ta'u, kanaan dura gabaan aksiyoonaa Jaappaan ammoo dhibbantaa 2.7 gadi bu'uun himameera. Doolaarri Ameerikaa gabaa maallaqaa irratti haalaan cimuudhaan yuuroowwanii fi yuwaanii mallaqa Chaayinaa waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu sadarkaa ol aanaan galmeessiseera. Doolaarri Kaanaadaa ammoo erga bara 2003 as yeroo jalqabaatiif sadarkaa gadi aanaa ta'etti gadi bu'uun himame. Investoroonni yeroo jeequmsaa galii dhaabbilee gurguddoo miidhuu fi guddina addunyaa kuffisuu danda'uuf qophaa'aa akka jiranis himan. Kaanaadaa fi Meeksikoon alergii isaanii gara US'tti ergan irratti qaraxa dhibbantaa 25 mudachuuf jiram. Meeshaaleen Chaayinaa irraa galan ammoo qaraxa dhibbantaa 10 mudachuuf kan jirus himameera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf isiniif qopheessine kan hanga ammaatti dhageeffattanidha. Waan nu dhageeffattaniif galatooma.